Yoo yaa harka fuunee hordoftoonni gurreetuu biyya jalatti argamtan keessan akkam jirtu nagaa keessanii anis nagaa koodha. Egaa akkuma beekamu guyyaa kaleessaa viidiyoon mana Ruutiitti gadhiifamee jira. Mana Ruutiitti viidiyoon gadhiifame suni Ruutiin mana seeraa akka deemtuuf egaa Buzee fi Abrish akkasuma Hermeellaa ta'anii kasasanii turanii kissiin sun guyyaa kaleessaa akka irraa ka'edha kan dubbatan jechuudha. Dhugaa rabbii baay'ee natti toleera. Anaaf maaliif yoo jettanii egaa Ruutiin akkuma beekamu mana seeraa hin deemne hin hi'amne jechuudha. Mucaan kun nama chaalenjii hedduu dabarsedha waan ta'eef mana seeraa deemtee nama hidhamuu qabu jedhee hin yaadu'anii hidhamuu qabu yoo ta'ellee Hermeellaadha. Dhugaa rabbii kana hordoftoonni Hermii ifamanaa godhaa malee jechuudha. Hermeellaa maaliif akkasiin hordoftan maal akka irraa barattan ayidoonnoo hin beeku ani. Gin immoo Hermiin kan hidhamuu qabu mana seeraa deemuu qabu isheedha. Tidaarii namaa gidduu kan gale isheedha malee Ruutaan maal balleessite? Ruutaan ikkoo mucaa koo badee mucaa konaa barbaadaa jettee malee homaayyuu hin jenne jechuudha. Soo kanaafiyyuu egaa haa ta'u malee guyyaa kaleessaa walumaa galatti jaarsummaan taa'ee kan xumureessi kana booddee kissiin tokkollee akka gidduu isaaniitti hin kaane Abrahaamii fi Ruutiin akka waliin lolle kana booddee mucaasaa seerri eeyyameefii jira. Guyyaa seerri eeyyameefiitti ufee mucaasaa haalaaluu guyyaa seerri eeyyamne akka hin ufne mana koo kana booddee ani jireenya mataa koon jiraadha jettee jirti. Hordoftoonni Ruutii kana booddee nama kam faana yoo ufte sappoortii godhaa jajjabeessaanii nama kam faana yoo ufte dhugaa rabbii kana jabaattee hojjechuu qabdi jechuudha. Deeggarraanii nutillee kanuma akkan barbaannu jireenya Abrahaam keessaa baatee jireenya ishee mucaa ishee wajjin yookiin immoo nama barbaaddu wajjin jireenya ishee akka jiraattudha nuti hordoftoonni ishees jechuudha kan hawwinuu fi maaliif isheen dubartii taate waan baay'ee irratti miidhamtee jirti. Dhugaa rabbii waan baay'ee irratti miidhamtee jirti waan ta'eef dirqamadha jechuudha. Kanaaf immoo kan barbaachisu walumaa galatti jireenya gaarii akka jiraattuuf kan barbaachisu Ruutiyyeen Abrahaam irraa cituu qabdi. Abrahaam irraa yoo cittee jireenya gaarii jiraatti jechuudha. Kanadha hordoftoota kiyya walumaa galatti egaa dubbiin jiru xuxumuramee jira waan ta'eef anillee baay'ee natti toleera. Warri ilaaltan viidiyoo isaanii dhugaa rabbii anaan baay'ee natti toleera jechuudha. Na akkasii bichaa rabbi waan gaarii nu haa ageessisu, waan rabbi waan gaarii haa godhu. Walumaa galatti egaa amma dubbiin kuni xumuramaa jira jedhee yaada. Xabiini Ruutaa fi Hermii faa gidduu jiru gara xumuraadha jedhee yaada dhugaa rabbii. Maaliif Ruutaanis kana booddee dadhabeeraa jireenya mataa koo jiraachuun barbaada, ciqiccii irraa bilisa ba'uun barbaada jettee jirti waan ta'eef kana booddee jireenya mataa isaanii akka jiraatanidha hawwii nuti kan qabnu jechuudha. Akkuma beekamu egaa guyyaa ka'een gaddaa Ruutiin Ruutii Hermiin sixootaa qabdi jedhamee TikTok irratti sixootaan bahee ture. Sixootaan bahee sunis immoo egaa hankennamee fi isa itti dibatanii fi shittoo'a. Yaa'u kun kan kennameef caffaraa turte gaafa caffartu immoo egaa xiqqoo ishee miira keessa galteetu anatti fakkaata. Ruutiin Hermiin xiqqoo wayyaan irraa ol ka'ee jira. Oddoon qaamni ishee mul'ata. Dhugaa rabbii kana dubartii kana kan gaa'ilaaf hin taati jedhamtee filatamte. Hordoftoonni Hermii ifamanaa godhaa. Yaa'u Hermii dhugaa rabbii qaamni ishee mul'ata jechuudha. Yeroo aqxee soofaa irratti dhaabattee utaalaa jirtu sana qaamni ishee mul'ata. Footoon isaa nammattansa. Egaa mucaa kanatu gaa'ilaaf ta'a amma yeroo teessanii ilaaltan. Dhugaa rabbii kanaa gaa'ilaaf taati. I don't know. Ruutaan ikkoo badii hin qabdu. Ruutaan ikkoo badiin ishee hin qabdu maa inni beektu? Abrahaamiin jireenya kee jiraadhu, dubartoota faana fiiginii qaxxi je'ii mana kee bushii, mana kee haadha manaa kee faana jireenya kee jiraadhu, dubartoota biraan laaliin, anarratti dubartoota biraan fidiin, anarratti dubartoota biraa faana hin haasa'iin jette malee badii balleessite hin qabdu jechuudha. Egaa amma Ruutiin akkas jetteetu kan isheen badii qabdi jedhamtee namoonni baay'een itti faradaa ture. Amma Hermiin gaafa qaama ishee qullaa akka kana TikTok irratti baatee akka kana dannastu immoo jechuudha. Dhuguma mucaan kun tidaariif taati jettaniitu yaaddu.
danda'ama akka kanatti akkuma beekamu egaa guyyaa hin gaddaani baay'een saalfadhe jechuudha bakka heermii baay'een saalfadhe maaliif dubartii taanii hamma jirrutti qaama keenya of kachuu qabna jechuudha akkamittiin qaama ishee qullaa akka kanatti baatee dhiira qixa lamaanitti akkas gooti maal jechuudha dhugaa rabbii maal jechuudha warri ishee hordoftanitti maa wayyaa akkasii akkan barbaachifne sirbi akkasiis akkan barbaachisne jireenya ishee boriif miidhaa shirraan ga'a har'a umaayyuu miti maariif haadha miira keessa galtee TikTok irratti baatee akkas gaafataatu booddee garuu miidhaa shirraan ga'a akka kanatti naftu bor mucaa godhachuu dandeessi mucaa ishee sun qaama ishee kana miidiyaa irratti maxxanfamaa jiru kana hin laala jechuudha soo kanarraati ofaa eeggattu warri heermii hordoftan gorsaasniin jechuu barbaannaa akkuma beekamu egaa daaniini heermii fi abrahaamii akka biyya biraa deemanii jiraatanii fi tikkeettiin akka kutamuu fi dubbachaa ture ani kanan jedhu tikkeettichi kutamee dadhabu'i kana dura meerii pinkiin birri miliyoona tokko akka kennameefidha kan isheen dubbatte abrahaamii fi heermii fi jechuudha akka biyya ambaa deemaniif amma daaniinis yeroo darbesi akkas jedhe ammas immoo deebi'uu fee kunoo ammas akka deemtanii fi isinii affeeramtaniitu jedhee dubbataa jira soo ijoollee kanaaf birriin kennamu maa'inni Itoophiyaa keessa jiraachuu hin danda'anii isaanii eenyuun olii ani koo kan nagarramu moo shamarran biyyaa hambaa teessanii birrii keessanii ijoollee kanatti ergitanii kana go'aafi sana go'aafi jettan sammuun qabdanii dhugaa rabbi kanaa maal ta'a rakkataa yoo gargaartani Itoophiyaa keessa koo rakkataan bashiidha dhugaa rabbi kana baay'ee jira kan rakkatee karaarra ciisu kan waan nyaatu abe daa'ibin daabboo tokko kan bitachuu dadhabe koo nama baay'ee jira warra kanaaf hin ergitanii warra akkas rakkatee karaarra taa'ee mimmaansaa angalaasuuf hin ergitanii isaanaa bitatanii ittiin nyaatanii hamma warra sooressaaf ergitan birrii keessan dhugaa rabbi kanaa yeroo tokko nagarramtu shamarran keenya nama jaallachuun kanuma jiru deeggaruun kanuma jiru eeyyeen an nama nan jaalladha miidiyaa kanarra nama jaalladhu nan qaba nama deeggaru nan qaba garuu immoo birrii kootiin baasee hin go'uufi maaliin hin deeggaraanii laayik nan go'aafi sabskiraayib nan go'aafi viidiyoo isaanii nan laalaafi bakka kunuu deeggarsadha jechuudha kana yoo gootan deeggarsaa kuniyyuu maaliif viidiyoo irraatti galii argatan qabu waan ta'eef isaatiin fayyadamu birrii keessan baastanii erguun maaliif barbaachise amma ko isin ko isa qabu gargaartan malee isa abeen gargaarre even waaqarraayyuu kun argattani isa rakkate gargaaraa jaamalee isa quufni irraa hafee birri bittinsee irra deemurra gargaaraa kan jiru hin jiru ko akka aymaanotii keenyaatti jechuudha tokko lamaan keenya iyyuu aymaanotiin keenya aymaanotii kamiyyuu haa ta'u gini ko hin jiru isa rakkate gargaaraa jaamalee isa quufe gargaaraa hin jiru so isa rakkate gargaaraa warroonni warra sooressaa kana gargaartan warroonni abrahaam heermii ruutii bakka miidiyaa irratti bebbeekamtii warra qaban warri gargaartan birriidhaan please isaaniin isaatii Itoophiyaa keessa rakkataa baay'ee jira isaaniin gargaaraa yoo gargaaruu barbaadan ruutiidhaan viidiyoo ishee hanga umaatti ilaalaafi subscribe go'aafi like go'aafi namni kamuu like go'aa bakka supporti go'a karaa kan gin baajeta keessanii supporting go'ina nin barbaachisu sinis miidhamtu oo isin kaayyoo qabdu kaayyoo biyyaa baataniifi amma heermii maal abdi jedhaniitu ugaa rabbi kana